Ministeera nageenya Itoophiyaa kan turan obbo Taayee Danda'a Areedoo aangorraa darbataman. Nagaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii Dabaloo Miidiyaa. Nageenyi Waaqayyoo bakka jirtanitti isin waliin haa ta'u jecha har'a oduu ho'ituu kana fakkaatu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Isinis gama keessaniin YouTube koo like gochuu akkasumas subscribe gochuu hin dagatinaa. YouTube koo like gaafa gootan namoota hedduu bira waan naaf ga'uuf viidiyoo kana like gochuun na jajjabeessaa isiniin jecha gara oduun qabadhee dhiyaadheettan isin dabarsaa. Akkuma beekamu ministeerri nageenyaa obbo Taayee Danda'a Areedoo yeroo dhiyoo asitti aangawa mootummaa ta'anii osoo jiranii qaama mootummaa keessa ta'uun mootummaa qeeqaa turuun isaanii hunda duraayyuu kan dhokate miti. Gochi isaa kunis namoota baay'ee ajaa'ibsiisuudhaan namoota hedduu ajab jechisiiseera. Kan sobanii wal loluu, sobanii wal qeequu, sobanii wal arrabsuu jedhee yaadus uummata keessaa hin dhibamne ture. Haa ta'u malee yeroo ammaa garuu ministeerri nageenyaa obbo Taayee Danda'a Areedoo hojiirra gaggeeffamaniiru. Haa ta'u malee ministeera nageenya Itoophiyaa kan turan obbo Taayee Danda'a Areedoo aangoorraa bu'uu fi aangoorraa ari'amuu isaaniin kan wal qabatu kan gocha isaaniitti hin gaabbinee fi ammallee kaayyoo isaaniitti kan cichanii fi kaayyoo isaanii akka gadi hin dhiifnee fi gocha isaaniitti kan boonaan ta'uu isaa kan ibsu barreeffama Amaariffaan fuulduratti afaan Oromoon jalatti barreessuudhaan maxxansanii jiru. Maxxansiisaan toora Facebook isaan irratti maxxansanis akkas jechuun jalqaba. Kabajamoo muummicha ministeeraa Abiy Ahimadiif jechuun jalqaba. Itti aansuudhaan yaada isaa yeroo ibsatu yaada ida'amuu dubbattee fi barreessitee amanee isin hordofe. Dhaawata garuu nama waan dubbatu hin jiraanne qofa osoo hin taane cubbamaa dhiiga namaatiin taphatu ta'uu keessaniin hubadhe. Isa Itoophiyaanota wal nyaachisee fi dinagdee biyyaa kuffise geggeessaa turtan gaafa dhugaa seehee waraana bilaasha maqaa walabummaa biyyaatiin bantan deggeretti nafaarsaa turtan. Har'a gaafan dubbii argee gara nagaa goruun wal ajjeechaan obboleeyyanii haa dhaabbatu jennaan aangoo narraa fudhattan. Otoon shira Oromoodhaan balleessuu fi obboleeyyan isaatiin walitti buusuuf kaatan argee callisuu dhabuu kootti baay'een gammada. Turtii waliin qabaanneefis galatooma. Hangan jirutti qabsoo nagaa fi obbolummaa uummataatiif godhu itti fufa jechuudhaan kutannoo isaanii ibsachaa xalayaa aangoorraa ittiin geggeeffaman gara gadiitti maxxansanii dhaamsa qaban goolabanii jiru. Xalayaan ittiin aangoo gadhiisisan kun keewwata tokko kan hin guunnee fi toora lama kan hin caalle yeroo ta'u ergaan xalayichaas kan akkana jedhu ture. Laato Taayee Danda'a Addis Ababa jedha. ከመስከረም 28 ቀን 2014 ዓመት ጀምሮ የሰላም ሚኒስቴር ዴታ ሆኖ ላበረከቱት አስታውሶ እየመሰገንኩ ከታህሳስ 1 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከኃላፊነት የተነሱ መሆኑን አስታውቃለሁ። ግልባጩ ለጠቅላይ ሚኒስቴር ጽሕፈት ቤት፣ ለገንዘብ ሚኒስቴር፣ ለሰላም ሚኒስቴር፣ ለዲሞክራሲ ስርዓትና ግንባታ ማስተባበሪያ ማዕከል፣ ለሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን፣ ለመንግስት ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስትና አስተዳደር አዲስ አበባ። Xalayaa jedhu xalayaa toora lama hin guunneen ministeerri nageenyaa obbo Taayee Danda'a Areedoo hojiirra geggeeffamanii jiru. Xalayaa toora lama hin guunne kana irratti sababni hojii gadhiisuu qabuuf irratti barraa'ee kan hin jirre yeroo ta'u bu'uuruma kanaan miidiyaaleen garaagaraa gaaffii xalayaan aangoo gadhiisummaaf isiniif laatame jedhu Taayee Danda'a Areedoo yeroo gaafatan isaanis deebii akkas jedhu kennaniif jiru. Lakki sababni waanuma amma araara jenne malee wanni biraa gaafa waraana deeggarru dinqisiifatamaatuma ture. Uummanni araaramuu wal fidnee jennaanuma dhukkube. Kanaaf amma sasin barreessaa turtan arganiit moo addatti si waamanii sin gaafataniiru? Laakkee waan ayyaamne waliin agarre jaan. Xalayaadhuma waajjiratti sin dhufe jechuudha akkasii. Sooliyaa. Amma sin kana dura sochii garaagaraa keessa turtanii erga ministeera muummee Abiy Ahmed aangootti dhufan booda gara aangootti kan dhuftanii si'achi maal gochuudhaaf adeemsi keessan yookiin immoo kaayyoon keessan maal ta'a? Isa ilaalla kaa bullee ilaalla kun amma jarjaraan waan murruu miti innoo bullee ilaalla waan kaleessa deemaa turres eessatti maaltu tolee maaltu badeen jedhu gamaggamneeti deemna. Barreeffama keessan keessatti ministeera muummee Abiy jabeestanii qeeqxan jecha aramanii dhus dubbachuu barreessuu keessanii argee tarii maarraa madde kun dhuguma lakki kun
naatoo namaaf hin qabani otoo ilmi namaa du'ee bineensi nyaatu waan paarkii haasa'ani otoo namni waan nyaatu hin qabne otoo namni beelaan du'aa jiru birrii amma gahuun masaraa ijaarani ammoo gaafa waraanni haa geggeeffamu jedhamu omaanuun hin jenne obboleeyyan araramanii uummanni keenya waliin ajjeesiin jennaan aangorraa na kaasani kun aramanummaa malee waan biraa ta'uu hin danda'u. Tarii amma dubbii keessaniin seeratti gaafatamuu danda'a jettanii yaaddu. Maal rakkoo maal qabaree kun seerri eessa jira seeratti gaafatamnu numaan gaafatamna hoo gaafatamne saniif immoo qophii. Duratti waa'ee paarkii naan jettan paarkii isaa masaraa mootummaa haaraa ijaaramaa jiru sanaa. Wanni kun akka dhufuu danda'u wayii akeektanii qophaa'aa turtammoo akka tasaatti aangorraa na kaasan jettanii yaaddu sun. Lakki kanaa olittuu qophii qabna nuyi kanaa qofa miti. Kanaafuu amma aangorraa ka'uun keessan waan eegaa turtanidha malee waan haaraa miti. Raajiin qabu. Erga isin argadhee amma akka nama akkamii yaadatamuudha barbaaddu isin akka nama siyaasaa tokkotti. Rakkoon hin jiru san tolchinee jira. Maal afan isin gaafadhee amma isin mootummaadhuma keessa teessanii mootummaa qeeqaa turtanii waan akkasii kun kana dura hin baramne tarii baramuu dhabuunsaa kanatti nageesse balaa kanaaf na saaxileettanii yaaddu. Lakki sanii natti hin fakkaatu bilisummaan yaadaa qajeeltoo paartii keenyati innaa qajeeltoo saniin faallaa dhufuun ani amaneetumani qajeeltoo sana amaneetumani dubbachaa ture akkana. Kanaaf adeemsi ministeera muummee adeemaa jiran waan kitaaba isaan irratti barreessan faallaadha jechaa jirtu. Wanni kitaaba san irratti barreessan tokkichi iyyuu isa bira hin jiru. Inni waan biraati jiruun isa. Akkamiin akkas jettan isin? Waan godhaa jiran argine kaa jaalala gaafa dura jalqabnu quban qabdan isin jaalala jennee dhiifama jennee nageenya jennee amma immoo yoo laaltan Itoophiyaa bakka hunda waraana jira. Uummanni gaafas wal jaalattu baay'ee nama wal jibbee jira. Kanarraa kaanee maal akeeknaree kana malee. Amma obbo Taayyeen paartii siyaasaa mormituu yookiin immoo morkataa seenuu danda'u innee dubbachuu dandeenya si'achi jechuu kiyya. Kana sitti mee jira barii kana ganaan laala. Haa itti teessanitti yaaddu. Bakka. Tole hayyee guddaa galatuma abbo Taayyee. Himannaa deebii jedhu kennuun gaaffiif deebii isaanii goolabanii jiru. Egaa hordoftoonni YouTube chaanaalii Dabaloo Miidiyaa YouTube kana subscribe gochuu akkasumas namoota hedduu bira akka ga'uuf like gochuu hin dagatinaa isiniin jecha viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Bye bye.